abbaan kan koo Gammachiis Boonsaa jedhama. Abbaan kan kee du'e moo? Akkamitti beekta du'uu isaa? Abbaan kan koo du'eera. Dhiyaa jireenya. Ani yoo hawwiin kan koo inni guddaan isaa arguu ture. Erga du'e immoo maaf akka du'e baruun barbaade. Abbaan koo yeroo kanatti lubbuun hin jiran. Gammachiis Boonsaa. Dhugama du'e moo? Maaliif beektaa akkamii argite? Eenyu sitti mee? Yeroo dheeraadhaaf abbaa kan kee waliin hidhamaa turre. Guyyaan fidee isa waame jechuudha abbaa kan kee. Eeyyen dhugumaan du'e. Maali? Waa'ee isaanii beektu moo? Harmeen koos cunqursaa akka isa waan turteef akka namoota baay'eedhaan reebamte illee. Harmeen tantee immoo maal ta'an? Namoonni natti himanii jiru. Natti himi harmeen tantee immoo maal ta'an? Isaanis hidhaa jiran moo? Dararama keessa dabarteetti na guddiste. Isheen immoo damtee hin jirtu. Isheenis duuteerti. Dursa amma waa tokko sitti himuun barbaada. Waa'ee abbaa keetii sitti himuun duratti wanni ati beekuu qabdu jira. Wanni kun akka ati cimtu taatee fi cimina godhattu si gargaaru jedheetiin sitti hima. Fakkeenya fudhadhu eeggeessa kun namoota hedduutu fayyadaman jiranii kan keessa jiru. Namoonni kunneen guutuun isaa waa'ee abbaa keetii sitti himuu danda'a. Anis sitti himuu danda'a. Waa'ee abbaa keetiitiin sitti himuun duratti ati ammoo jabaachuu qabda. Akka abbaa keetii sanitti intala cimtuu ta'uu qabda yoo isarraa qabaatu taate. Abbaa kan kee wanni isaa sitti himnaa nama gaarii akka inni ta'ee fi nama cimaa akka inni ta'e sitti himnaa. Atii fi abbaan kan koo kun dhufeenyi walitti dhufeenyi keessa maalidha? Seenaa abbaa kootii sirriitti beektaa jechuudha? Ani biyya abbaa keetiiti. Biyya abbaa kan kee badhaasuuti. Yeroo dheeraadhaaf yeroo baree jirrus waliin baree turre. Yeroo biyya keessa jirrus waliin biyya keessa turre. Waliinis hidhaa turre. Abbaa kan kee abbaa nama maraati kan kee qofaa miti. Anaan biyyaa taanus nama hedduu nurra beekaa fi gameessa namaa qabduraa fi urtuu balaalee beeku nama hedduu cimaa fi jabeenya qulqulluu namaa kenna. Sirriittan beeka abbaa kan kee. Waa'een abbaa keetii bakkee nama hedduu cimaadha. Inni afaanii marti gahaa miti. Ejjini yoo osoo hin ta'e siraafattuu miti waa'ee abbaa keetii. Ati sammuu jabinni abbaa kee qabu san qabaatti akka itti fuftu akka ilma Oromoo tokkotti sirnaan barbaada. Waa'ee abbaa keetii waan akkasitti taate waa tokko lama sitti himuu danda'a. Maal sitti himuu siin jedhee mataa kan kee tuquu fi yookaan yaadaan si bittansu ta'a malee jireenya kee kana siin booda jiraatu iyyuu waa'ee abbaa keetii himee fixuudhaaf nan ga'u. Kanaaf obsa godhadhuuti. Kana fudhadhu. Hanga jirru eebbisa waliin jirra. Yoo qabbeen waamee dhabbee waamuu baate si wajjin jira. Ati intala gootaati, intala nama jabaati. Jabaatu jechuun barbaada hara fudhadhu waa'ee abbaa keetii sitti himu. Nan danda'an hanga tokko. Guddaa galatoomaa. Guddaa galatoomaa. Maal akkana sana jiru hin beeku. Gaafa manaa ba'u. Waa'ee kana irratti oduu tokko qabattee manaa ba'e. Garuu eessatti akkana isin arguu fi isin iddoon jireenya keessanii
eessa ta'uu isaa mara. Namni immoo sinatti himan abbaan badhaasoo hiriyaa ilma isaanii akka taatan natti hime. Garuu ati immoo hiriyaa abbaa koos akka taate dhaga'een ture. Garuu sin beeku. Iddoo kanatti sin argadha jedhee ni yaadne. Maaliif sababni isaa du'ee jiraate isaan beeku naan jedhan. Ba'uu malee galuu waan ulfaateef kanumatti isaan shakkisiise. Waa tokko barreessee galmeessee kaa'uudhaaf qalamni namaa fayyadamee biraan ni qabdu. Qalama biraan ni qaba. Haa ta'u malee keessatti yoo qalamni kan argamu taate akkuma kan jaalatu qabuu danda'a. Waraqaanis yoo baay'isaa argamu taate akkuma kan jaalatu qabuu danda'a. Inni nafsi keenya yoo baasuun isaanii waan maluuf kan akkamitti akkasitti kennu hin beeku. Hundaafuu asii yoo baate warra abbaa keenyaa qunnamtee abbaa koo qunnamtee maatii kiyya qunnamtee akka jirraa waa'ee abbaa keetii qorattus asii dhaaban barbaada. Kanas hin jira rakkoora baay'ee ulfaata ibsa. Waan nama xiqqoo ishee seenaa abbaa koo waraana dhaggeessisa. Dura tasgabbaa'e bakka waa'ee abbaa keetii. Aye, sudah cepat. Jatuh kapal kita, yes. Kapal kaki bisa dapat menuju jadi satu rela dengan kopal satu rela. Cepat, teknis. Ya mah. Guddaa galatooma. Waan isiniin jedhan qabu. Iddoo kanatti hidhamuun kan koo gaddinatti hin turre. Maaliif abbaan koos keessa ciisaa bahe waan ta'eef. Qabamuu irratti miidhamuu koorrammoo faayidaa argadheera. Guddaa galatooma. Waaqayyoon nagaan isin haa baasu. Mana kana keessaa waaqayyoon maatii keessan ijoollee keessanitti nagaan isin haa galchu. Akka koo ijoollee keessan ilmoo haadha fi abbaa hin qabne akka ta'aniin guddan. Waaqayyo isin haa eegu. Maatii keessan bira deemee waa tokko baruu nan barbaada. Galatooma. Abbaa keetii baasuun sirraa eegamu malee nama gadi sirraa eegamu miti. Jabatti keessa waliin jira. Garuu sirratti akkuma gabbaraa qaban argattaan haaraaf sirree warroota keessa jiranillee bakka tokkotti fixoota hamaan ta'eef jabaadha. Homaa waa tokkoon shakkina. Bareechina dhugaa. Galatooma. Anis kun yoomiyyuu akkuma abbaa koo baasurraa duubatti nan deebisu. Maal godhu? Kan du'e waan hin deebneef ani immoo bowwaa yookiin gaddaana ta'uu osoo hin taane seenaa namoota duraaniin haasa'aa ta'uu osoo hin taane anis akka isaan isinitti hojjedhee mul'isuu hin qabu. Kanaaf kutattuu ta'uu irra jira.